Harka fuunee abdiidha miiltota eegirra chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatiin akkutaan itti aanu akkasumas immoo suur-sagaleen kanneen biroo akkasin bukkee yeroodhaan ga'u yoo barbaadanii mallattoo notification sana tuquu hin dagatiina. Kan wajjiniin ilaallu ID fi kilaasiidha. ID fi kilaasiin CSS keessatti maal akka inni fakkaatu wajjiniin ilaallaa jechuudha. Gabaabumatti elementii tokko istaayilii gochuudhaaf elementii sana adda baafachuun dirqama akkuma ta'e elementoota kana immoo adda baafannee istaayilii groupii goone yookaan immoo istaayilii CSS garaagaraa itti fayyadamuudhaaf ID fi kilaasiin hedduu murteessaadha jechuudha. ID fi kilaasiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Garuu yeroo baay'ee lamaan isaaniiyyuu wantoota wal fakkaataa HTML keessatti wantoota wal fakkaataa hojjetu baay'inaanii jechuudha. Fakkeenyaaf ID kan inni fayyadamnuu fi HTML elementiin tokko ID tokko qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Kan inni ittiin specified ta'u ID tokko qofa qabaachuutu irra jiraata jechuudha. Garuu kilaasii keessatti HTML elementiin tokko kilaasii tokko lama sadii kanaa ol qabaachuus ni danda'a jechuudha. Haala kanaan fayyadamuudhaafis kan baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma as gubbaa irratti argitanii istaayilii yeroo goonetti kan body kana fakkeenyaaf keessaa balleessine H1 kanatu yeroo goonutti coloriin isaa kanadha. H1 background color isaa gray gochaa jirra. Fakkeenyaaf H1 biraa as keessatti H1 biraa yoo edaane H1 biraa as keessatti header fakkeenyaaf tiyoonne save yoo goone asii yeroo dhufne refresh goonutti maal ta'a header tuun sunis maal qabatee ba'ee istaayilii masa headerii isa jalqabaa sana qabatee ba'ee jechuudha. Inni kunis jechuudha. Kanaafiyyuu haala kana akkamittiinidha kan nuuni ittisuu dandeenyu. Fakkeenyaaf header waan kana asii dhufne istaayilii goone override gochuurra haala kamiinidha wanti nuuni gochuu qabnu isa jedhudha jechuudha. Kan nuun irraa wajjiniin ilaallu jechuudha. Isa kana gochuudhaaf bakka kanatti ID ilaanna. Fakkeenyaaf ID yeroo baay'ee kan inni nu fayyaduuf maalifidha? JavaScript faanii fayyadamna yoo ta'e more ID itti fayyadamna jechuudha. Kilaasiin JavaScript keessatti osoo hin taane ID kan inni nu fayyaduu fi identify specific element HTML sana irra jiru specify sababii gochuuf nu fayyaduu fi maal gochuu qabna ID fayyadamuutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf ID kana keessatti head waaniin jedhama. Amma head waaniin kenneef istaayilii kana keessaas immoo dhufe kana haqee fakkeenyaaf head waaniin godha jechuudha. Head waanii gochuu dura garuu fuuldura isaa mallattoo haashii kaa'uun dirqamaadha jechuudha. Mallattoo haashii keenya maqaa ID sanaa koolii goona jechuudha. Yeroo kanatti inni kuni istaayilii kana qabatee maafa garuu isa kana irratti dhufe maal hin ta'u apply hin ta'u jechuudha. Kanaafuu amma yeroo refresh goonutti haala kanaan identify goone keessaa calallee yookaan immoo adda baafannee maal gochaa jirra istaayil irratti gochaa jirra jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isa kanaafis amma istaayilii biraa gochuu yookaan immoo wantoota biraa fayyadamuu yoo barbaanne asitti heertuu jennee maqaa biraa kennuuf jennee heertuu kun dirqamas miti. Fakkeenyaaf mata duree lama yoo jenne mata duree lama ishee jettu kanaaf immoo maal goona jechuudha. Annee istaayilii mataa isaatii define gochuuf ni dandeenya jechuudha. Kanaaf yoo dhufne maal jenna gaasitti dhufne bakka kanatti haashii dursina. ID yeroo ta'u yeroo hundumaayyuu maal dursina haashii mallattoo haashii dursina jechuudha. Kana booddee kanatti dhufne kalarii isaa qofa jijjiiruu yoo barbaanne asii immoo fakkeenyaaf ready goona. Jennee yoo goone kun amma maal ta'a jechuudha kalarii maalii qabaata diimaa ni qabaata jechuudha. Yeroo nuuni refresh goonutti jechuudha. Amma yeroo refresh goonutti specifically elementoota HTML tokko tokko irratti maal gochaa jirra jechuudha hojjechaa jirra yookaan immoo istaayilii kana apply gochaa jirra jechuudha. Kanaafuu adda baasnee waan ta'uudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Ittaanee wanti nuun wajjiniin ilaallu immoo maalidha? Fakkeenyaaf ammaaf kana keessaan haqaa inni lammaffaan maalidha? Headeriidha. Kilaasiidha. Kilaasii ilaala dhiifama. Kilaasii wajjiniin ilaalla jechuudha. Kilaasiin maal akka fakkaatu ilaaluudhaaf immoo fakkeenyaaf kilaasii keessatti ID gosa tokko qofa fayyadamna elementii tokkoo fi ID tokkotu kennama jechuudha. ID lama sadii hin kennamuufi jechuudha. Kilaasii garuu lama sadii goone groupii istaayilingii garaagaraa keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha istaayilii kana dhufeenanii
yeroo waanii goonutti immoo wanti isin hubachuu qabdanii yeroo kilaasii ta'utti immoo maal jenna dootii goona jechuudha. Yoo immoo ID ta'e haashii kana fayyadamna jechuudha. Ammaaf garuu istaayilii kan inni hin goonu kilaasii fayyadamnee sababii ta'ee fi maal goona jechuudha bakka kanatti maqaa kilaasii sanaa barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf yookaan immoo borders header yookaan haala kanaan maal gochuu dandeenya header border yoon jedhe bakka kanatti maal hin define godha. Fakkeenyaaf kanaan borderii define godha jechuudha. Borderii define godhe borderii kana keessatti immoo borderichi 4 pixelidha waaniin isaa jechuudha. Widthiin isaa yookaan immoo bal'inni isaa 4 pixel yoo ta'e deebi'ee immoo solidii yookaan daashdiin godha staayilii isaa jechuudha. Kalarii isaa immoo maalan godha? Kalariin isaa immoo fakkeenyaaf yellow haa ta'u yellow godha jechuudha. Ammas immoo bakka kanatti dhufee maalan godha? Kilaasii biraa tokkoon create godha jechuudha. Kilaasii kanaan immoo fakkeenyaaf tekstii isaa sanan maalan godha? Ready godha jechuudha. Ready text yoon jedhu fakkeenyaaf red text jedhee bakka kanatti dhufee maalan jedha? Color ready godha fakkeenyaaf. Maqaa kilaasii amma barbaanne kennuufii dandeenya jechuudha. Deebi'ee immoo asitti immoo dhufnee maal gochuu dandeenya? Ammas immoo background jennee fakkeenyaaf background isaa immoo kalarii nuyi gochuu barbaade fakkeenyaaf grey man godha jechuudha. Grey gochuu yoo barbaade maqaa kilaasii kana wanta barbaanne jechuu dandeenya. An garuu akka ifanaaf ta'utti haala kanaan godha jechuudha. Kana booda keessatti dhufee background jennee color maalin godha? Green godha jechuudha. Amma istaayilii kanarraa yeroo argitanii kuni borderii create godha. Borderii ni create godhu immoo bal'inni isaa meeqadha? 4 pixelidha jechuudha. Istaayiliin isaa daashdiidha. Kalariin isaa immoo yellowdha jechuudha. Garuu as keessatti immoo yoo dhufne kun immoo maalidha? Tekstii ready gochuuf kan nu gargaarudha. Sababiin isaa kalariisii ready jedhee jira jechuudha. As immoo background grey godha jechuudha. Kana gaa amma dhannee as keessatti dhufne fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf istaayilii kana keessatti amma homtuun jiru. Akka argaa jirtanii by default haala kanaan jira. As keessatti garuu wanti inni gochuu barbaade maalidha? Kilaasii kana keessatti wanti inni itti dabaluu barbaade istaayiloota as keessatti galchi. Fakkeenyaaf istaayilii kana istaayilii red text jedhu background grey kan jedhu kana hunduma isaa bakka kanatti akka inni istaayilii H1 kana irratti yookaan immoo isuma argaa jirtan kana irratti akka inni apply ta'u gochuun barbaade jechuudha. Fakkeenyaaf inni itti aanu immoo maalidha? Red text. Amma gabaabamatti yeroo kana goonutti maal akka inni ta'u wajjin inni ilaalaa deemuun gaariidha. Fakkeenyaaf asii yeroo refresh godhutti maal ta'e borderiin apply irratti ta'ee jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan kuni borderii ni irra keessaa bicaa yookaan immoo dhiifamaa keelloo bifa keelloo hin qabaate ta'ee jira jechuudha. Amma immoo tekstii kana immoo ready gochuun barbaade. Ready gochuudha immoo maal waama? Kilaasii isa kanii tekstii ready godhu sanaan waama jechuudha. Maal jedhee red text jedhee sababiin isaa bakka kanatti maalin jedhee red text jedhee sababiin jiruufi jechuudha. Kana booddee yeroon as keessatti haala kanaan godhee space man gidduu gasha malee qoodduu yookaan immoo wanta biraan fayyadamu jechuudha. Amma kilaasii kana keessatti kilaasii isheeyyetu kana keessatti kilaasii meeqa waamaa jira? Kilaasii lammaffaan waamaa jira jechuudha. Inni jalqaba header borderiidha. Inni itti aanu immoo red textidha jechuudha. Kana erganii save godhee booddee immoo as dhufee yeroon refresh godhutti maal ta'a? Kalariin isaa maal ta'e? Sisila gurraacha ture amma diimaa ta'e jechuudha. Amma gaa maaltu naaf jechuudha? Ammas background isaa kana immoo grey gochuun barbaade. Kanaafuu bakka kana dhufee maal hin jedhaa? Background grey jedha jechuudha. Kun immoo kilaasii isa meeqaffaadha? Kilaasii isa sadaffaa yookaan immoo isa kanadha jechuudha. Kilaasii isa kana nama immoo apply irratti gochaa jiru. Inni kun immoo maal laa godha jechuudha? Akkuma asirraa argaa jirtan kan inni specify goone jiru maalidha? Grey background coloriin isaa akka inni grey ta'udha jechuudha. Kana booda yeroo refresh goonutti haala kanaanii ta'ee jechuudha. Amma gaa bakka kanatti akkuma argitanii kilaasii meeqa fayyadamne? Kilaasii tokko. Deebi'inni kun immoo red textiin immoo lama. Background grey dhaan immoo 3. Kilaasii 3 fayyadamne jechuudha. Haala kanaan kilaasii keessatti kilaasii hedduu wal irratti yeroo tokko fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kilaasii garaa garaa. Kilaasiin ID irra powerfulidha. Sababiin isaa more than one fayyadamuu sababii dandeenya jechuudha. Particular element
tokko keessatti baay'inaan fayyadamuu qabna dandeenya jechuudha. Inni kan biraa garaagarummaan isaanii maalidha? Identity specify gochuuf nu gargaara. Yoo ID jechuudha HTML keessatti adda baasuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Scriptota fakkeenyaaf JavaScript ni fayyadamna yoo ta'e maalidha wanti nuti itti fayyadamnu ID dha jechuudha. Kilaasiin garuu purpose isaa maalidha? Little block of styling code story gochuudhaafidha jechuudha. Jechuun blockii style garaagaraa bifa blockiidhaan walitti qabne iddoo tokkotti fayyadamuudhaaf kan nu gargaaru maalidha jechuudha? Kilaasiidha jechuudha. Garaagarummaan kilaasii fi ID kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti ID fi kilaasiin maal akka fakkaatu wajjin ilaallee jirra dhiifama. Kutaa ittaanu wal argina irra deebiin kun Miltoo Teekidha. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Galatooma.